بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلالة ربي الحمد لله تني يا دكيسا كنا سقلفا الآن دفن جرة يا دكيسا رمضان الرا يا دكيسني كنا أكما عداق وأنتك وياها الرا آداب السحور وأحكامه. mata dureen yaadachiisa kennaa guyyaa har'aa naamusa suxuuraa fi murtii isaa. Suxuura jechuun obborachuu, nyaata obboroodhaa ramadaana siyaamaaf jecha nyaachuun maal akka tahee fi xukmiin isaa, murtiin isaa maal akka tahee wajjilaal. Suxuura wanti jedhamu huwa aklatu suxur, nyaata obborooti. والسحر اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار. سحري وانتجرمو ولتما كمين سدكنها الكنيتي في إفين سقيا ملتو وقوك هتي ولتما كم إسات كان أما اللي لهين إسات فود يعني فجرين بهود أفكان لها تود أججو. حكم سحور كنا يعني نمتك صيامة صوم الأفجتة أبرو نياتشون أبرتشون. حكمين إساء مستحبة سنة جالتمتو أبرو كاتي صوم أولو دافجة نياتون سنة جالتمتو ليتقوى بها الصائم في صيامه ليوم التالي. أكا نمن الصوم كان الصوم إساتي في الليل التنجباتو دافجة فضلي قبدس أبرو نياتون حتى أتي يوم نياتا فليهن كامنه سنة دلقو داف ومتقول لنا تشونسي بركة قد جمع. رسول ربي صلى الله عليه وسلم فضلي يسير أكجان تسحروا فإن في السحور بركة. سحور قد أبرونيات خيس بركة جلاج الرسول صلى الله عليه وسلم. أبرونيات خيس بركة لما تجرى جمع بركتان، بركة شرعية وبركة بدنية. بركة لما تجرى أبرونيات خيسة بركة شرعيات تكو. بركة شرعيات شريعات امتثال أمر النبي والاقتداء به له. أمر رسوله أجج رسوله فلتشو داف أجج رسولاتي مسكمو داف بركة قد قبض ربي كان كبير أجري قد قبض أجج رسوله فلت عبادة بر عبادة وانت تقراهن كيدين تاجر توسوم أولو داجتشا وبرونيا تكون عبادة ما تمتيسا. رسول ربي تيس آجاني أجج إساني فلتيري دلقو داف تقفى بركة شريعة دارقت لمني بركة بدنية بركة قام كيتيت قامني كان كيسيف جباتا يونين أصون أبراتين osoo boroo hin nyaatin ka ooltu taate ni beeloytaa qaamni kee ni dadhabaa, barakaa hin qabni dadhaba jechuudha. Tanaaf obboroo nyaachuun barakaa lama qaba. Barakaa shari'aatii fi barakaa badaniyyaadha qaama. Ta shari'aadha ajaja rasuulaa fudhattee jala masakamuudhaaf rabbi biraa ajrii argatta. Qaama kan keellee ittiin jabeeffatta jechuudha. Itti aansuudhaan ta'khiiru suxuuri. Suxuura kana ammallee eeganaa بودت أنسو. سحور كان بودت أنسو. يستحب تأخير أكلة السحور إلى قبيل طلوع الفجر. سحور نياتشو كان قرى فجر بهودي تديهات وتتجدهيسون هدو غاري، يعني فجري جلتت أجدهيسون هدو غاري. وانت كان أكيكو حديث زيد بن ثابت إرى أديسي رسول ربي وجه تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جي إرقم ربي وجه سحورا نياني أبرو نياني ثم قمنا إلى الصلاة إرقسي قر صلاة كان جده. أنس كان جده مالجئين قال أنس كم كان قدر ما بينهما حقمي ميه حقن إسن أبرتني كاتني في حقن إسن صلاة جمرتن حقم الدان ترتني جئ قافته. أنس بن مالك
جنان قال 50 آية لكي آية شنتما قراني رجع يعني نياتا في جيفتني hanga azanni bahuttecha eddu sanitti wanti eddu sanitti turame likki ayata shantama qara'amu ayata shantama daqiiqa 10 keessattis qara'uu danda'an daqiiqa 15 keessatti illee qara'uu danda'an yani azanni bahuudhaaf taqriban daqiiqa 15 fi sanii gadi kanaaf jechu yeroon isaan nyaata geeffatanii ka'anitti tuni jaalatamtu hanga sila azanni bahuudhaaf walakkaa yookaahu hafeeru nyaata jalqabanii hogguu daqiiqaa 15 hafutti ni geeffachuu ni danda'a waan ta'eef barbaachisa akkana jechuun hanga azanni bahutti hin ta'u jechuu miti hanga azanni dhihaatee daqiiqaa takka lamatti fa hafutti nyaachuun numaga rakkoo hin qabu galuu irra afdalli daqiiqaa 10 dursinee yoo nyaataaf iddoo keena dhaabne irra afdal daqiiqaa 10 azanaaf daqiiqaa 10 hafee nyaataaf iddoo keena achitti xumurree yoo dhaabne irra afdala maaf fajriin bahiinsi isaa kun dhibbatti mu'aazinni azanaan haa beekamu malee dhibbatti wanti akkasitti beekame waan hin jirreef jecha ihtiyaataaf jecha azanaan dura daqiiqaa 10 nyaataaf iddoo keena dhaabuun hedduu barbaachisaadha jechuudha tanaaf waliigalatti suhuura gara aakhiraatitti achi aansuun kuni hedduu sunnaa rasuula rabbii irraa sabataa ta'e hadiisa muttafaqaati tun hedduu waan hedduu barbaachisaa ta'eedha suhuura keessatti suhuurri kun akkuma wajjii dubbannetti cibaadaadha jenne tokko ajaja rasuulaaf fudhattee jala deemuudhaan ajrii argatta lammata qaama hankee jabeeffattaa jenne isa sadaffaadhaa qabxiin sadaffaadhaa ammoo suhuura kana achi akharsuudha jenne gara aakhiraatitti gara fajriitti achi dhiheessuu jenne afraffa tanaawulu ayyu طعaamin fi suhuuri obboroo kana keessatti nyaatuma feete nyaachuu dandeessa walaw kaana suhuuru alaa sharbati maa'i osoo nyaanni illee si bira hin jirreeti osoo dhuydoo bishaanii illee itti dhuydeeti suhuura gooteerta khalaas osoma dhuydoo bishaanii illee dhuydeeti gara obborootti achi hiisite fadlii suhuurri qabusa argattee jirti fakkeenyaaf galgala sa'aatii fa achi dabree achi oofeefa namni iraatii nyaachuu danda'a yani irbaata nyaachuu danda'a suhuura ka'ee nyaachuudhaaf lubbuun isaaf hin kennine maal gochuu qaba ajrii silaa suhuuraa san argachuudhaaf ajrii suhuurri qabu san argachuudhaaf bishaan illee osoo dhuge osoo aannan illee dhuge wama kamuyyuu haa ta'u osoo dhugeeti yeroo suhuuraa sanitti yeroo suhuuraa san eeggatee osoo dhugeeti namni sun ajrii suhuuraa argatee jira khalaas ajaja rasuulaa san jala masakameetiin argatee jira ajrii san osoo iddoo bishaanii illee taate rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam tokkoon keessan jaan walaw an yajra ahadukum jar'ata ma'in jaan osoo hammaarima bishaanii takkallee hammaaratee uneeti hambuuqima bishaanii takkallee hambuuqee uneeti isaaf gaariidha jedhan suhuura keessatti aakhira jechu hatta osoo bishaanumallee dhuydeeti khala suhuura geesteerta jecha ajrii san argattee jirta jechu tan irratti tiifamuun barbaachisa namni nyaatallee fedha hin qabne hogguu suhuurri kahuu yani salaanni azanaa dhiyaatetti bishaan dhugi aannan dhugi barbaadde dhugi ajrii suhuuraas argattee jirta jechu shanaffaadha حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أكلة السحور هدو تكفموا رسولاتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم هدو بولولان هدو فتنان سهورة تكفتشو الرد أكجان فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر جان وانتي صومنا كنا في صومنا أمتا يهودا في نصارى الدان غرغر بازو سحورا نياتشو الأجان صوم كنا في صوم أمتا يهودا في نصارى دا وانتي غرغر نقولو سحورا نياتشو جانوتي أمني سحورا هنياتا صوم نساني أكاثا سير شريان حقيقة ربي برا إساني بو إسون كإسانا تبتني ومأرقان قوقل أن كنامتي شريان أمة يهودا ونصارى ضاع منهم
yeroo har'aati harkaa badee jira shari'aan haqiiqaan kitaaba tawraatii fi injiila rabbi raabee sunitti hin jiran isaanam wama fedhe dalagatanii fedhima ofiiti isaan amma shari'aan isaanii fedhii isaaniiti hawaa isaaniiti ummata yahudaa nasaaraa biratti hin jiru sun bira akka haqiiqaa shari'aa isaanii ka rabbiin haqiiqaan kitaaba isaanii tawraatii fi injiilii keessa buusetti rabbiin buuseefitti nam tokko galgala hogguu faxxaru san nyaatee rafe taanaan booda hin jiru lamuu ka'ee nyaachuun hanga boru galgala yeroo san deebuutitti hin jiru dhowwama isaan irratti hatta ummata keenya irratti awwal amriidha shari'aa keenya keessatti akkas ture shari'aa keenya keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala uhilla lakum laylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum adamanaati walii dabalamuun hin jiru duraan jechuun walaakinnahu rabbiin nu'uuf ummata nabiyyi muhammad kanaan nu laaffise isiniif bakkaasise haadha mana keessa wajji rafuun halkan keessatti nyaata keessan dhuydoo keessan dhuguun nyaachuun hanga fajriin bahutti jedhee rabbi subhaanahu wa ta'ala nuu hime tanaaf rasuulli sallallahu alayhi wa sallam wanti soomana keennaa fi soomana warra yahudaa nasaaraa gargara godhu suhuura nyaachuudha jedhan nuti suhuura nyaanna nuu baqqaadha suhuurri ummata saniif baqqaa miti tanaaf tanarratti tikfamuun hedduu barbaachisa jecha suhuura nyaachuu irratti tikfamuun yooma nyaatallee fedha hin qabne wama feete dhugi sa'aatii suhuuraa san keessatti itti fayyadami sunnaa tanatti fayyadami akka ajrii guddaa hammarattu jechuu asumaan nasiyaa waliif goona طيب qabdii jaffaa man nasiya aklata suhuur namni nyaata suhuuraa dagatee dhiise falaa shay alayhi wama takka sarran jiran namni nyaata suhuuraa dagatee dhiise wama takka sarran jiran walaakinnahu faatahu أجره وبركته هذه السنة النبوية قروا أجرين إساتي في سنة رسولاته الأمون تؤسيالة ترتجرت أجرين سهور كن قبو سنة رسولاته الأمون سني إسجالة ترتجرت أجري سنقروا هنرغتو قروا ما تكسر هنجلا دلي وهي هنقب دلي وهي تو هنقب قروا أجرين سؤسيالة ترت تناف أجرين سن أكنو جالا هندب الريف وان كان أراد هدو تيفمون كأنها باية برباتشسات هيتي ملأتا ربي سبحانه وتعالى إنما سنة رسولا هند جل تكاتلو ربنا من دعتا يسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته